Jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii baga nagaa taatan isin jecha egaa har'ammoo waan isin gaafii nagaa fattan irratti jechuudha koomentii keessan tokko ilaalee gaafii isiniif deebisuuf jechuudha dhiifama guddaa isin gaafanna samoona kana isinirraa bannee turre isin jechaayi egaa wanni banneefis xinnooshi biizii taane jechuudha yeroo baay'ee mana kana osoo tolfattanii hanga kana mana kana osoo bareeffattanii hanga kana osoo qalamii dibdanii osoo maal gootanii waa baay'ee nuun jettu jechuudha. Egaa nus yaaduma keessan irrattis ta'uu hundaa'uudhaan akkasumas immoo akka nuuf mijatuuf haaluma argitan kanaan kaleessa kana viidiyoo isinii gadhiise hojiirra jira jechuudha. Kanumaaf biizii taane dhiifama nuun godhaa isiniin jechaayi waa'ee balbalaa na gaafattanii turtan jechuudha. Balbalaaf maskuutii ijoollee haaraa jechuudha. Warroota haaraa mana koo sabiskiraayibii godhanii reefu seenaa jirantu gaafii na gaafata. Balbalaa fi maskuutiin meeqa si fixee jette jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko egaa kuni akka fedha abbaati. Fedha keetiin gatii si ta'een ajajachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaan jira, sadarkaa lammaffaan jira jechuudha. Sadarkaa lammaffaan xinnooshii ni qannasa. Sadarkaa tokkoffaadhaayyuu gadi hir'ina hin qabu jechuudha. Gatiin isaa ol ka'aadha. Egaa akkasiif ta'utti jechuudha kan hojjisiistu. Kuni waan ammas hunda nama rakkisuuti isiniin jechuu barbaadetan hunda keessanii bu'i. Egaa fakkeenyaaf kan jalli laameraallee balballi jalli laameraa kuni baay'ee hin qannasa jechuudha. Maaliif mastaawotiin isaatis hammas nama fixu jechuudha. Mastaawotiin isaa baay'ee nama fixu akkasumas immoo jala isaa kana yoo laameraa ta'e hin qannasa jechuudha. Xiqqooshii kan hundi mastaawotiirra gadi qannasaa jechuudha. Egaa meeqa si fixee kan jettan immoo balballis bal'ina isaa argaa jirtu akkasuma maskootiinis dheerina isaa baay'ee dheertuudha jechuudha. Kanaafuu kara 25,000 jechuudha. Kun maskootii lamaa fi balballi tokko jechuudha. Akkanatti balballi kun bal'ifameetu jechuudha. Haala bal'ina isaatii fi haala isin barbaaddaniin jechuudha kan isinii fi hojjetamu. Isin jechuu barbaadetan warreen immoo hojjisiifannaa hojjechiifachuu barbaannaa eessatti hojjisiistee yoo rinaan jettan immoo gaafii akkasii kan qabaatan ta'ee keessan na dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif hamma tokko isin gargaaruu nan danda'a jechuudha. Kana fakkaataa isin jenna hordoftoota keenyaa gaafiin keessan kana egaa kan gaafii biroo na gaafattan jirtanii viidiyoo kiyya kaleessa jalatti hojiin keenya guyyaa har'aa kanumarra oole jechuudha. Xumurarra ga'u viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye yeroo xumurarra ga'etti viidiyoo isiniif hojjenna. Akkasumas immoo isiniif dhufna jechuudha viidiyoota garaagaraatiin warroonni dura jalqaba kana sirreessuu qabdu osoo mana biraa hin hojjetin warri jettanii egaa as keessa teenyee hojjechuun baay'ee nuuf ulfaataa ta'eeti jechuudha. Kan keessaa hojjechuu dinne jechuudha. Akkasumas immoo ganna kan akka beektan bishaan ni jira jechuudha. Bona immoo bishaan hin jiru birraa jechuudha. Yeroo nuti itti mana kanatti gallu bishaan hin jiru. Bishaan bittaan yookaan immoo waraabsisaa feesisan baay'ee fixa jechuudha. Nuti immoo baalaansii akkasiisan herree keessa galchineeti malee kan turre mana keenya bareechuu tolchuu dhabuu miti jechuudha. Kana fakkaata. Warroonni immoo teessumallee hin qabdanii teessuma gaariyyuu mana keessan qabdanii nyaata gaariyyuu mana keessan keessatti nyaattanii hin beektanii
maaliif walloltu nuun jechaa warri turtanii egaa amma booddeetti kinoo manni keenyas rabbi yoo jedhee bareedaa jira. Teessumnis jira galata waaqaa ganaa sirreessinee waan hundumaa isinitti mul'isna jechuudha. Wanti hundumtuu suuta akka ta'e hubachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Jalqabarraa warreen nu daawwachaa turtan wanti hunduu akka yeroo qabuu fi yeroo isaatitti yeroo isaa eeggatee akka tolu jechuudha. Hundumtuu osoo namaa mijatee mana mijataatti galanii namni jibbu hin jiru. Garuu immoo maal seetani kaanuti yeroo biyya ormaa jirrutti waan hundumtuu waan wal nu ga'ee gallu nutti fakkaata. Garuu immoo yoo galle san geenyu jechuudha. Akka yaanne san hin geenyu. Haa ta'uti garuu suutaan obsaan akka koohanatti gaafa sisirreeffatan hundumaa hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu warreen akkasitti yaaddanii ulfaadhaa isiniin jechaa warreen keessan jajjabeessitanii ulfaadhaa galatoomaa. Warri immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuun maatii keenyatti dabalamu. Viidiyoo keenya daawwadhaa isiniin jedha.